ibelle rifari qaba tuni akkasi ankinnan saaxilamte amma kumo hospitaalli dallumanna kuma qarqaaree yaalaa ture sinna fayyite baate kun amma ji'a jaayoo buute operaasyoona dhani akkasi ta'anii ammoo rifari illee waan deemuu dhabee gobbarra akkanumatti taa'a. Kanaafuu mana keessa illee waan nyaata waan dhugan hin qabu amma yoon akka dhumte haa dhumtu yoo jiraatte akkanumatti hin ta'a. Waan nuti hin qabdu waan nyaatu hin qabdu kanuma gaafa abdii afaan buusa gaafa dhabeetti dhiisa akkanumatti hin taa'u. Ati dhalatta eessaati? Dodola. Achitti wal fuutaniiti as waliin dhumatti dhahan. Anas kumatti hin ta'eeru dalluma kana keessa. Daa'imni tuni miilaan hin deemtu jechaa dhageenya. Waggaa lama ji'a torba akkana jiraatti kun miskiinota akkanumatti jilba qofaan deemti. Jilbaan hin deemti jinni naan jedha sheexaana miskiinessa naan jedha. Ayyee obboleeyyan keenya obboleettii teenya kana dhageenye tun asitti bira dhufne daa'imni kunillee miilaan hin deemtu. Akkasii daa'ima kan mana kana keessatti mana kiraa ta'a. Amma baay'inaan jedhanii mana maamiltoonni kan keessa ji'a torba taa'ee ji'a torbaa sanii waan ji'a afurii akkasii naa dhiise maamiltoonni. Narraa baay'ee naa dhiise kunillee nama kadhee kiraa mana na gaafate harkaan qabannaan soqii naa kennaa jire. Amma yoo kiraa san dhabe baay'ee ala gale moo akka jireenya akkana dhiisee biraa deemu filmee ofii dhale. Amma waan godhu wallaalee akkanuma godhee obboleeyyan keenya kunoon argitanii akkaataa isinti jiraachaa jirtu kunoo firaasha fi saalanii as kan homaan jiran mana kana keessa jechuudha. Isii fi daa'imman kana malee wanni nyaatallee mana kana keessa hin jirtu bizeenu dhufnee ilaallutti. Homaallee ammoo harkaa qabaannetii miti obboleeyyan yoo qarqaaruu barbaadan abbaan qarqaaruu barbaade qarqaaraa isiniin jenna obboleeyyan teenna. Wallaahi hedduu garaa nama nyaatti. Namummaa isiitiif qarqaaruun barbaachisaadha. Wallaahi akkanatti jiraatti jechuudha. Akkanatti jiraatti. Waa harkaa qabaannetii miti harka duwwaadha obboleeyyan. Duuba akka tasaa ta'ee maallaqa wahii obboleettiin teenna takka natti kennitee jechuudha. Obboleettiin teenna takka natti kennitee maallaqa guddaa miti waan biraa dalage jettee kan isiin natti ergitee madarasaadhaa fi quraana wahii bittee kennattee turte. Quraana san irraa maallaqa xiqqishuu tan jechuun isillee homaan goone waan takkallee isiin homaan goone asumaan namilleen argee yoo qarqaaruu fedha qabaate namni miskiina in qarqaara jedheetiin yaadu namni rakkataa bira dhaabadha jedheetiin yaadu asumaan haa argu jennee kaameeraa waraabne malee obboleeyyan keenya wallaahi akka hamaa jirti mana iyyuu nu seensisuu didde obboleettiin teenna tuni jechuudha. Maaliif akkaataa keessa jirtu namni yoo akka hamaa kee jiraate fooyyetti akkaataa inni kee jiru kana namni akka jalaa arguun barbaadu. Kanaaf wallaahi hin dhageenye asii dura jechuudha. Namni gaafa waa iyyaafate haga takka miskiinatti maallaqa xiqqishuu san naa kenne yoo namni namaan jedhe miskiina kamtu kam jettee yoo iyyaafattu waan akkana hamaa kanarra dhufuun hin jira jechuudha obboleeyyan keenya. Asumaan namni gargaaruu barbaadan gargaaraa isiniin jenna obboleettii teenna tanaaf kun daa'imni kun miilan hin deemtu tun akkasi zamoona kanallee hospitaala turtee jedhanii daa'imni kanamu kana ture. Hospitaala turtee jedhanii akkasi waan nyaachuun qabdu akkaataa isiin itti har'aan geette rabbiin garuu rizqiin rabbi harka rabbi waan uume nyaachisu malee hin bulchu jechaaf malee osoo rizqiin isii harka jiraattee marri isaaniitu hin jiranii akkasii obboleeyyan ta'e qarqaaraa isiniin jenna maallaqa homaallee kan qabnu obboleetti homaa kan qabnu maallaqni kun qarshii kuma takka obboleetti ta'e nan kenne qarshii kuma takka qarshii hagana harkatti sii qabanne tan hafte ammoo obboleeyyan kee abbaan rabbiin garaa silaaf isee obboleettii ta'e tan qarqaaraa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.